Ustaas dhufne maal barbaaddan intala kana maal jedhaniin fatul wadaay jedhaniin kana please nuuf kennaa fudhadhaa deemaa bar waan adii taateef jaaladhe cufa waan nama adii biraa dhufee gaariin siin tole galatooma ulfaadha Amiin. hamtuun isin hin argin Amiin. Amiin. hin gahu Amiin. narraan gaabbinaa please Aboo. oo Yaa Rabbii. maal ustaas Waan ulfaataa bee. mucaan kun jaartii namaa nama jalaa godhe ustaas Baga godhe. amma bilaashuma jaarsi ni irraa buusee bara Baga godhe. anaan maaf akkas jedhare Baga jedhe. maaliif maaltu si meeqa bakka baga jedhe doktor salaam alaikum وعليكم سلام jaartiin tiyya daayifoon naa bitte dhageette هاتوا الفركة عمود إن شاء الله tii hinaafatul aswad قماتها asli miilaan siin dhufinan إيه سيد asuma jira finfinnee في النهاية yes أما ما لا قريب في النهاية mana xinnoo kana keessatti lukkuu naggaada وتوقع شراتشي كي ويت أبلسيت ولا مبصر maal si ga'e kun ijoollee xixinnoo na seeta بكم aslii nu kabaji مرباك ثاني في كم beelaya وشا ishaa hin mul'attu mati ما جت ishaa madaame dhufe maal maaki mee yeroo tokko naa sirbi Nimi karan qabni na jirti. kun ofii fuula guuraatti fufeeti Irraa barii kottu wajjin taphannaa. waraa fuula nutti guurteef miira keessa nu galchinnu Miira keessa seenta miti. eeyyeniin aaraan ati ol ka'inuu sirbide Ati hin aarta waan ta'eef akkumatti haa ta'u. ibsaa makii dhungattee beeytaati Keessaan nagaafadhu basanii sitti. dur gurraattii turte bari amma ati fuutee naan diimatte malee Waan isin diimattuuf sitti maasii barbaadde. mee hayyanatti himi kun dhugaan ta'u Hidhamuu dandeessa laal. Siime. maal hidhamaa mee as gidduu dhungadhee jecha haaraa bar Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun. dhugumaan achi dhungate inni Saafurudha. maali Maal akkana jechuun? gurbaan mataa diimaa kun duriyyeedha ida dhuguma kun ni jira makii Hin jiru. tole erga hin jirre ani baay'ee si jaaladha Baay'ee. ni jaaladha jedheem Eeshi. makii onnee koo keessa seentee mati qaala'insa jireenyaa eenyu uume jawaar Qaala'insa jireenya abiyyi uume. shimee qaala'insa jireenyaa yoomnu irraa dhaabata qooy qaala'insi jireenyaa waan asinitti himu ganaatti fufa gurbaa abii atuu maal dubbatta kanarratti Oromoo keessatti dubbachuun rakkisaadha. maaf jetta akkas hannaaf waan biraa fi miti ko hannatu jiraa jechuudha tole jawwee gara kee dhufe Ati eenyu si hayyamee dhufe? abiitu na hayyamee dhufe kuni maa kolfee na cannaqa ሰውንና ስራ ምኑ ጭንቀቱ? atuu deeme akaafaa qabadhee balage Addaan galla nagaya. nageenyi tokko hin jiru nagartuu kana waan inni haasawu hattuu eenyu hattuu akka ta'e si mataa kee adda baafadhaa. maal aboo kun jaanjoon kanaaf maal jaanjoodhaa kanan jedheef atis gurbaa oromoo dararuu dhiisi oromoo isa kami oromoo bal'aa kana ka waa'ee oromoo isa kamii haasa'aa jiru oromoon lama moo ummata oromoo siin jechaara jarri kun safuu sin qaban maal ta'an tabsa'aa oolu